Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa biyya keessas biyya alaas kan jirtan ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo araarsummaan giftii keenya durboo maaramee gumsi ergamootaaf kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Biyya lafaarratti gaarummaan nuti raawwannu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama. Kanaafuu biyya lafaarra gaafa jirru galaa lubbuu keenyaaf kan nu ta'uu danda'u waan gaarii haa raawwannu. Qophii keenya kutaa har'aatiin kan waliitiin laallu yeroo amma keessa jirru kun yeroo rakkisaa fiixee bara dhumaarra yeroo itti geenyee jirru waan ta'eef bara hamaa kana keessa darbinee kiristaana dhugaa taanee biyya lafaarra gaafa jirru immoo galaa lubbuu keenyaa qopheeffannee mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf hojii gaarummaa akkamii hojjechuu qabna. Mana amantaa keenya keessa namoonni jiran yeroo ammaa kanatti dhugumatti kiristaanummaan isaanii akka macaafni qulqulluun jedhutti jiraachaa jirra moo seera macaafa qulqulluudhaan ala baanee jiraachaa jirra? Kanaafis ragaan keenya maalidha kan jedhu qophii har'aa kana keessatti kan of ilaalludha. Keessumattuu soomni Faasigaa dhufaa jira. Qophii sooma Faasigaadhaaf akkamitti qophoofnee jirraa fi mana amantaa keessa kan jiran mana amantaa keessatti seera Waaqayyoo beekan warreen jedhaman akkamittiin mataa keenya cubbuu akkamii keessa akka jirru cubbuu akkanaa kana keessaa immoo akkamittiin akka obbaasuu qabnu guyyaa irraa kana waliin ilaalla. Kana ka'umsa godhachuudhaaf macaafa qulqulluu seera ba'uu boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irraa jecha jiru ka'umsa godha. Ani yakkeera Waaqayyo garuu qajeeladha. Anii fi sabni koo balleessaa qabna. Mee tokkoon keessan of ilaala. Kan Waaqayyoon hin yakkine, kan balleessaa hin qabne biyya lafaa irratti mee eenyu keenyatu jira? Namoonni tokko biyya lafaa irratti waa'een jireenya foonummaa gaafa isaaniif guute waa'ee jireenya samii yookiin jireenya lubbuu isaaniidhaaf dhimma hin qaban. Garuu ijoollee Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti nafu biyyi keenya samiirra hojiin gaarummaa nuti amma asitti raawwannu mindaa ta'e samii irratti itti nu kaffalama. Kanaaf mee hin balleessine, hin yakkine, balleessaa hin qabnu, hin somne, hin ejjine, hin hanne, namoota irratti hin kaane, maqaa namaan balleessine, seenaa namaan xureessine, sobaan nama irratti dhugaan baane, waan namaa fudhachuudhaaf hin hawwine, obboleessi keenya akka inni baduuf, obboleettiin keenya akka ishiin badduuf, jireenyi isaa akka taxamuuf, waa'ee namaa hammeenya yaanne, nama namanne, yaada keenyan waan hamaa ta'e raawwanne, balleessaa hojjenne, yakka raawwanne, yakki keenya balleessaan keenya hedduudha. Mana kiristaanaa keessa sagalee Waaqayyo isa ulfaataa osoo barannu, otoo hubannu akka nama hin dhageenye, akka nama hin argineetti balleessaa raawwanne. Waaqayyo garuu gaarummaan isaa guddaa waan ta'eef badii keenya, balleessaa keenya, cubbuu keenya akka waan hin dhageenyetti, osoo argu akka waan hin arginetti, osoo ilaalu akka waan hin ilaalletti dhiifama nu godhee nu darbee umurii gaabbii nu kenna. Kanaafuu guyyaan dhufaatii Waaqayyoo hin beekamu. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf amma qophoofnee jirrame. Viidiyoowwan tokko ilaalaan ture. Viidiyoowwan kana tartiibaan isiniif dhiyeessa. Mana kiristaanaa keessa eebbifamuudhaaf gara mana kiristaanaatti dhufne namoonni mana kiristaanaatti eebbifamuudhaaf dhufne jedhaman maal akka hojjechaa jirru ofumaa keenyaa ilaala. Fakkeenyaaf badiin keenya, balleessaan keenya maal akka ta'e beekuun barbaachisaa. Mee badii keenyaaf ibsa kan ta'u waa'ee badii isaadhaaf, waa'ee yakka isaadhaaf gaabbii galuudhaaf yeroo ammaa kana nama meeqatu yaadaa jira? Mee viidiyoo kana ilaallee dhaggeeffannee walitti deebina. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya faana haa ta'u.
አዎ በድለናል ግን አንተ ማሪ ነህ በለው አንተ ይቅር ባይ ነህ ካንተ ወዲያ መሸሻ የለንም ሐኪምም አያድነንም ሰባት ጊዜ በቀን ውሃ ብታጠብ አንተ ካረዳኸኝ አንተ ካላዳንከኝ አልድንም እንበለው ይሄ ከሆነ እኮ ይደርስልናል ይሄ ከሆነ ያድነናል ለእኛ ሳይሆን ለሕፃናቱ ምንም ያልበደሉት ሕፃናት አሉ ከእኛ ስለተወለዱ ምን ወጣቸው ይቀጡ ይህ ነው እኔ የሚሰማኝ የእግዚአብሔር ያለህ እያሉ ነው ቢጮሁት እና እስቲ እንዲያው በስራችን እንደንግጥ እስቲ በሰራነው ኃጢአት እንጸጸት ጆሌ ዋቀዩ በዲራ ወኒ የኮጀኒ በሌሳ ወጀኒ ሁሉማፍ ኦሶ የሮቶር በረደዴ ምን ይቀን በሌሳ ከኛራቲ ጩዱ ከኛራቲ ፋይሙንንደ ገሩ ዋቀዩን አባራራ አባዲ ፈማዋንዴ ይፈማከኑ ወዶ ጋቢዳን ገረ ዋቀዩት ደጉን በርባችሻል ዋዬ ጭቡራ ወኔፍ ዋዬ የከራ ወኔ ያደቹን በርባችሻል ኡማ አበሌሳ ከነንቀም ዋቱ ኩሌ የከከን ራወኔ ዳኢማኒፍ ጀዴ ዋቀዩን አከኑ ተራራሙ ቁልቁሎታፍ ጀዴ ራጆ ተሳዳፍ ጀዴ ዋቀዩን ይፈማከኑ ወዶ ገረ ዋቀዩት ቡም በርባችሻል ቪዲዮን ኩኑ ከኑ በኪሱ ሰከና ዋዬ የከነ ማሶንታ ዋዬ የከከኛ ዳፍ ዋዬ በዲነ ማሶንታ ዋዬ በሌሳ ከኛ ዳፍ ዋቀዩት ቡም በርባችሻል ለኪያንን በሌስኔ ለኪያን የኪኔ የከን ቀቡ ከንጀተ yoojiraatan ወረ የከራወተን ወረ በሌሳ ራወተን በዲሳን ራከዴ በኒፊ ጎርሱም በርባችሻል ሜ ጀልቀባ ገሮ ብሎተ ከኛ ሸመረን ይተንዴ ብሎን ከኛ ሸመረን ሴራ ዋቀዮ ከይሰት መጻፈ ቁልቁሉ ከይሰት ሰበረፈሜ ጅሩ ይረዳር ቢታኒ ራወኔ ለክ ራወኔ yoojeten ሜ ቪዲዮ ከናፍዶፋ ውድ የተዋህዶ ልጆች ትናንትና በተነጋገርነው መሰረት ቻሌንጅ ጀምረናል ይሄ ምንድነው ሱሪ ማቃጠል ወይም ደግሞ መቅደድ ነው እኔ ይሄ ብዙ አመት ሆኖታል ሱሪ ለብሼው አላቅም ይሄው እንደምታዩት አዲስ ነው ድንግልና ምላችሁ ለብሼው አላቅም ግን ለምን እንደሆነ አስቀምጫለሁ እና እቀደዋለሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሱሪ ማየትም ሆነ ምንም ማለት አልፈልግም ስለዚህ ውድ የተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ ሁላችሁ ማለት ነው ሱሪ መቅደድ አለባችሁ በቃ እስከመቼ ነው እኛ በኃጢያት የምንታሰረው ውድ ሴቶችዬ በተለይ ማለት ነው ማቆም አለባችሁ እሺ ይሄ ለኛ ለክርስቲያኖች አልተፈቀደም በቃ ለሌሎች መማሪያ እንዲሆናችሁ ነይ ብዙ አመት ሆኖኛል ለትንሽ ጊዜ ለብሼ ነበር ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጠርቶኛል ይሄው እንደምታዩት ቀድጄዋለሁ ማለት ነው አያስፈልግም ይህ ለክርስቲያን አልተፈቀደም ስለዚህ ሁላችንም በቀሚስ እንዋብ ማለት ነው ለሰዎች ራስ መስጠት አይቻለም ሱሪ ምክንያቱም እኛ የጠላነውን ነገር ልበሱ ይያልናቸው ስለሆነ ሱሪን ማቃጠልና መቅደድ በቃ አለቀ እንደምታዩት ተቀዷል ብዙ መቀስ አልቀደደልኝም ግን ውድ የተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ ይሄን ሱሪ ቆሻሻ የሆነ ሱሪ ማለት ነው መጣል አለባችሁኛ ለሴት ልጅ የተፈቀደልን ቀሚስ ነው በቀሚስ እንዋብ ይሁንያው ቀሚስ ስለለበስ ምን ጎደለብኝ እግዚአብሔርን አምላችሁ ሱሪ የሚባል ነገር ያላችሁ ውድ የተዋህዶ ልጆች እባካችሁ ቀዳችሁ ጣሉ ከቤታችሁ አውጡ መናፍስትን የምታስገቡት በራሳችሁ ጊዜ ራሳችሁ ናችሁ ስለዚህ በቀሚስ እንዋብ ይሄን ቻሌንጅ ተቀላቀሉ ሰላም እግዚአብሔር ከነም ከናንተም ጋር ቁልቁሉን እኮ ዱበርቶኒ መነ ክርስቲያና ጋፈ ዱፈኒ መነ ክርስቲያና ቆሃሚቲም ኑቲ ጋፈ መነ ክርስቲያና ዱም እስቲ ቆየሮ ተኮ ኤኙ ሻወዱ ጋራ ቀዩ ዱበቹ ዳፊ ዋንቱ ሊትራውን ይሮ መነጅሩ ይሮ ገባ ደምኑ ሸመረን ባየ ይሮ ገባ ደማ ይሮ መነጅረን ሱሬሳን የተነቀኒ ጋፈ ቤተ ክርስቲያና ደመን ሞ ሰለፈ ካኒ ቅሚስ ይፈተኒ ክርስቲያኑ ማን ጋፈ መነ ክርስቲያና ደምኑ ቆፈዳ ሱሬ ኤኙቱ ኤየሜ ሸመረኒፍ ይነየመ እንበርባችሱ
seera waaqayyoo orkameera macaafa qulqulluu keessatti seera waaqayyoo. Macaafa keessa deebii boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti dhiirri uffata dubaraa dubarri uffata dhiiraa hin uffatin. Kanarra darbee namni gochaa kana raawwatu saba kiyya keessaa inni abaaramaadhaan. Abaarsaaf immoo eebbaaf uffannare. Waan ittiin eebbifamnuyyuu waan baay'ee jira. Maaliif waan abaarsatti kaanna? Maaliif waan waaqayyoon jaallanne barbaanna? Maaliif waan lubbuu keenya miidhuu danda'u gara jireenya keenyatti finnee ittiin miidhu? Namoonni baay'een jireenya isaanii keessatti afurri hamaan gaafa moo'ee isaan rakkisu waanuma lafaa ka'ee afurri hamaan isaan itti dhufeetti fakkaachuu danda'a. Ofumaa keenyaa gara mana keenyaatti afura hamaa harkisa. Seera waaqayyoo keessatti surreen dubartootaaf akka hin barbaachisne macaafa qulqulluu keessatti isa barreeffamee jiru daabiloos ni beeka. Aangoon irraa fuudhame malee ogummaan sun irraa hin fuudhamu. Yeroo sanaa waan karaa hamaa barbaaduuf waan waaqayyoon jaallanne ofiisaa waan hojjetuuf yeroo nuti waan waaqayyoon jaallanne hojjennu inni nutti dhiyaata waaqayyo garuu nurraa fuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo ammarraa eegaltanii shamarran waan waaqayyoon jaallanne dubarri uffata dhiiraa hin uffatin jedha waan ta'eef uffata dhiiraa kana baastanii akka gattan. Namaa kennu miti. Waan ofii keetii hin jaallanne obboleessa keedhaaf obboleettii keedhaaf yoo kennites cubbuudha. Waan gaarii ofii keedhaaf yaadda taanaan obboleessa keetiifis waan gaarii yaadin. Kanaafuu balleessinee yakkineera. Yakki keenya guddaadha. Yakka keenya sanaaf immoo waaqayyo dhiifama akka nu godhuuf isa balleessine isa yakkine sana amannee beeknee amma gara waaqayyotti deebi'utu nurra jiraata. Mana kiristaanaa keessa jirra osoo jennu warreen dhiirotaas immoo maal hojjechaa jira? Adeemsi keenya maal fakkaata? የሉም ተብለን ኖረናል ጠፉ ተብለን በስተናል የሉም ሞተዋል ሲሉ ኖረን የሉም ጠፍተዋል ሲሉ በስተን አለን በእግዚአብሔር ሁሉን አልፈን አለን በጌታ ሁሉን አልፈን ቀሙን ረጅራቱ ጅራ jalqabaa viidiyoo kana irratti akkuma argitanii inni jalqabaa faaruu warra biraati. Dheengadda obboleessi keenya Ayileen waa'ee faaruu warra Pirotestaantii miliyoona 2 waggaatti kan laalame kaasee gaafa inni gadhiisu aniyyuu sirba natti fakkaatee dhaggeeffachaan ture namoota jedhan baay'ee isaanii koomentii jalatti dubbisaan ture. Lakkaa Ortodoksiin ijoolleen ortodoksii keessa jiran baay'ee isaanii yeroo mana kiristaanaa deemani malee kiristaanummaan isaanii gaafa mana jiranii sirbaan ibsamaa jechuudha laala. Ijoolleen har'a tiiktook irratti ol ba'anii sirbaa jiran miidiyaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti ol ba'anii sirbaa jiran baay'ee isaanii ijoollee eenyuti? Ijoollee kiristaanaati. Hin balleessine reeshii akkan hojjenne macaafni qulqulluun akka sirbinu nutti himaa. Sirbituun mootummaa koon dhaaltu jedha. Garuu baay'een keenya fannoo gooftaa mormatti hidhannee ragaa taasisnee sirbaa oolla. Viidiyoo amma ilaaltan irratti viidiyoon inni jalqabaa sirba warra amantaa biraati. Deebisuudhaaf obboleessi keenya kan hojjete sirrii hin jiran osoo jedhamnu baroota baay'eedhaaf jiraannee yoo nageenya irra waaqayyo. Garuu viidiyoo obboleessa keenya irratti yoo argitan akkaataan firiijii uffachuusaa akkaataan uffannaasaa gaariidha. Deebisuunsaa gaariidha namatti tola. Garuu immoo waan sirreeffachuu qabnu nutis mataa keenya gabaabsannee akka seera macaafni qulqulluun jedhutti deddeebi'uu qabna. Firfirii waan akkasii nu barbaachisu. Dhiirri mana kiristaanaa keessa jiraatu gaafa mana kiristaanaa deemu rifeensa mataasaa haa gabaabfatu. Gaafa mana kiristaanaa deemu qofa miti kiristaanummaan keenya immoo kan ibsamu. Yoomiyyuu lapheen keenya qulqulluu taanaan mana kiristaanaa waan taaneef yeroo kamuu waaqayyo nu bira jira. Kanaaf waaqayyoon akka hin gaddisiisneef waaqayyos akka nutti hin gaddineef adeemsa waaqayyoon irraa barbaachisu hunda sirreeffannee jiraachuun barbaachisaadha.
Gaafan kana jedhu namni kamuu hirrina hin qabu jechuu keenya. Jechuu yasi hundi keenya hirrina qabna. Hirrina keenya hammeenyan osoo hin taane wal gorfachuudhaan walitti himuudhaan wal sirreeffachuun barbaachisaadha. Macaafni qulqulluun maal jedha seetan? Nama afaaniin sobee namatti kuulu, afaaniin nama jaalatee keessa isaadhaan nama jibbu mannaa, nama badii ofii namatti himee nama adabee nama sirreessu wayyaadha. Kanaafuu amma wal sirreeffachuun barbaachisaadha. Mootummaa Waaqayyoo erga dhufte qulqulloonni cubbamoonni firdiidhaaf erga mootummaa Waaqayyoo fuulduratti dhiyaatanii gaabbii galuun wal gorfachuun wal sirreeffachuun hin danda'amu. Wal sirreeffachuun walitti himuun wal gorfachuun kan danda'amu yeroo hin qabnu ammadha. Kanaaf obboloonni keenya shamarranis dhiirotaas waan Waaqayyo nurraa barbaachisu haa raawwannu. Qalbii keenyaan mana Waaqayyootti adeemu. Galataafis gaafa dhaabbannu galanni keenya fuula Waaqayyo fuulduratti fudhatama akka nuuf argatuu fi seera Waaqayyo nurraa barbaadu raawwachuu qabna. Ijoollee Waaqayyoo abbootii keenya isaan jalqabaa isaan kamtu akkana ta'e. Mana kiristaanaa keessa warreen jiranis abbooliin keenya seera Waaqayyoo kan nurraa eegu kan nurraa barbaadu otoo raawwannee maal ta'a? Dhalootaaf waan gaarii otoo dabarsinee maal taane? Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Kuni balleessaa miti ishiin. Kaleessa namoota warra biroo addaraasha keessatti kan isaan godhaa jiran raawwachaa jiran ilaallee kan qeeqaa turre har'a gara mana kiristaanaa keenyattis dhufeera. Maaliif ta'a kuni? Waaqayyoon waan akkanaa nurraan jaallatu. Seera manni kiristaanaa ajajuun abboonni keenya kaleessaa karaa isaan raawwataniin galatas dhiyeessuun fudhatama kan qabu galata Waaqayyoodhaaf dhiyeessuun akkasittidha malee akkaataa kanaan amma namni nutti kolfu amma namaaf kolfaaf fakkeenya taanutti deemuun barbaachisu. Waaqayyo gooftaan hunduma keenyaaf hubannaa isaa nuuf haa kennu. Kanaafuu galataafis gaafa dhiyaannu galanni keenya fuula Waaqayyoo fuulduratti fudhatama akka nu argatuuf akkaataa seerri Waaqayyoo jedhuun deemu barbaachisaa. Sirbaan garaagarummaa hin qabu adeemsa raawwatamaa jiru. Hin sirbin jennee nama barsiisnee fi sirbina taana adabbiin isaa guddaa. Kanaaf mee hin balleessinee ree? Viidiyoo amma ammaatti ilaaltan keessatti badiin qabnu ree? Nuti kiristaanonni amantaan keenya sirriidha. Seerri ishii sirriidha. Qannoon ishii doogimaa ishii tuffiti ishii sirriidha. Nuti garuu sirrii jirra. Badii hin qabnu. Balleessaa hin qabnu. Viidiyoo ittaan ilaallee mee walitti deebi. Sirriitti ilaala. Ufumaa keessanii murteessaa. Gaa'illi
eebbifamaa gaa'ila waaqayyotu kenne garuu seerri raawwatamaa jiru wanti nuti hojjechaa jirru wanti dalagamaa jiru dhuguma waaqayyoo wajjiniin walitti nu fiduu danda'a dhuguma waaqayyoo irraa akka nuti eebba argannu nu taasisuu danda'a hojiin keenya gaa'illi tagliiliidhaan qurbaanan gaafa gaggeeffamu kan lama turan tokko kan ittiin ta'an waaqayyo kan isaa wajjiniin itti jiraatu isaanis waaqayyo wajjin kan itti jiraatan jireenyi keenya kan ittiin eebbifamu waaqayyo gooftaan fannoo irratti dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee foon isaa qulqulluu kutee nyaadhaa dhugaa kan nun jedhe mana kiristaanaa keessatti kabajamnee baanee mana kiristaanaa keessatti abbootiin keenya kadhannaa nuu godhanii kennaa guddaa sana gonfoo ulfinaa sana nutti kaa'anii fooniif dhiiga waaqayyo isa ulfaataa isa kabajamaa sana nyaannee dhugnee ergamoonni waaqayyo tuquu kan hin dandeenye kennaa guddaa ilmaan namootaadhaaf waaqayyo laate fooniif dhiiga waaqayyo sana ulfaataa sana fudhannee gabbaanee gaafa sirbinu waaqayyoon kanan jaallatettanii yaaddu dhugumaan akkaataa amma deemnu kanaan deemni irra taanan mootummaa waaqayyo nama meeqatu galattanii yaaddu murteen kan waaqayyooti akka yaada keenyaas akka hojii keenyaas akka balleessaa keenyaas miti inni gaarummaa isaadhaan nu hamilatu ganaa gaa'ila warra raawwataniif fakkeenya maal dhaallee darbinaadhaan kana keenyi darbineef taanan ofii keenyaas amantaa gadhiisnee gantoota taanee warra kaanis gansiisuudhaaf deema kanaafi warra kufan osoo hin taane warra ciman laalaa jedha macaafni qulqulluun baay'een namoota beeta kiristaanatti gaa'ila gaggeeffatanii gabbaanii immoo argachi deemanii immoo beelloo uffatanii mazanaanyaa iddoo garaa garaa deemanii waan garaa garaa kan raawwatan ganama faarfatanii immoo galgala kan sirban baay'eechu kun hin barbaachisu kiristaanota warreen akkas taasisan taasisaniiru nuti garuu isa kana taasisuu hin qabnuudha amma kaayyoon sabaa biraan wantoonni nuti fakkeenya dhiyeessine wantoonni nuti amma isinitti agarsiisaa jirru kun akkasii waan akkasii raawwattaniif abbooliin keenya warreen waan akkanaa raawwatanis dhalootaaf kan ta'uu danda'u waan gaarii kan barsiisuu danda'u adaraa keessan waan gaarii akka barsiistaniif mootummaa waaqayyo kan keenya akka ta'uuf kan keenya taasifachuudhaaf walumaan waan gaarii raawwannu dhalootaaf waan gaarii dabarsinu walqee qofa osoo hin taane dhaloota fuuldura jirutti ifa kan ta'u sagaleen waaqayyo isa jedhu itti himnu adaraa imaana nutti kenname afaanu kanaaf mee wantoota amma laallee keessatti gaafa ilaaltanii madaaltanii hin balleessinee dhuguma nuti balleessaa hin qabnu yakka hin qabnu balleessinee yakkine wanti nuti raawwannu hundi adeemsi nuti deemnu hundi dubbin nuti dubbannu hundi balleessaa badii of keessaa qaba balleessinee irra jennee gara waaqayyootti akka ittiin deebinuuf ergaa qulqulluun Phaawulos warra Qorontosiif erge lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti amantaadhaan akka jirtan ofumaa keessanii qoraa of ilaalaa waan jedhuuf namoonni biroo osoo nutti murteessin osoo nutti faradin osoo akka qoosaatti ittiin nutti hin qoosin ofumaa keenya walaadeeffannu of haa ilaallu mee namoonni baay'een keessan gaafis hin gaafatan faarfannaan bilbila keessan keessa kan jiru siilii qulqullootaa qofadha mee bilbila keessan ilaalaa bilbila keessan keessa kan jiru faarfannaa qofadha sirbiin jiru ortodoksii taatan immoo faarfannaan shakkitootaa achi keessa jiru bilbila keessan keessa jira taadaa iftii fi dukkanni tokkummaa maalii qaba kiristoosii fi seexanni tokkummaa maalii qaba akkamitti walii galuu danda'u jettanii yaaddu waan lama qabannee akkamittiin mootummaa waaqayyoo dhaalla jennee yaannash badii miti kun balleessaa miti osoo faarfannaa dhaggeeffannu sirban dhaggeeffannu yumaayyuu immoo uffata kiristaanaa uffannee immoo kun ittiin sirbaan jirru taadaa kun balleessaa miti badii miti badii gara waaqayyootti adeemu mee sirbaa warri dhaggeeffachaa turtan sirba dhiisaa sin hin fayyadu mootummaa waaqayyoo sin dhaalchisuu hin danda'u sin dhabsiisa malee
warri cubbuu hojjenne kamuu cubbuu keenya irraa mi'amma gaabbii agalu gara waaqayyotti adeemu. Yaada keenya adeeffannu qalbii keenya miisa saabbannee gara waaqayyotti adeemu. Har'a kaleessa faarfannaan mana kiristaanaa keessatti ittiin faarfatamaa ture har'a itti sirbamaa jira. ውዴን በልህ ሽልማቴ ቤት የሚያንተ ነው ሰው Faarfattan faaruun kun yalaan talane isa jedhu kan faarfattuun mirtinash faarfachaa turtedha. Mana kiristaanaa keenya keessatti akkamittiin akka faarfatamu amma argitanii. Faarfannaa kana immoo fuudhanii zarfeeffaan ittiin sirbaa jiru. Kanaafuu addaan haa baafannu kam akka dhaggeeffannudha. Kaayyoon isaa obboleettiin keenya kun kan hojjette kam akka dhaggeeffachuu qabnu addaan haa baafannudha. Irra deebi'eetiin asin dhaggeeffadhaa. ውዴን በልህ ሽልማቴ ቤት የሚያንተ ነው ሰው Waan dhaggeeffachuu qabnuu fi waan dhaggeeffachuu hin qabne addaan baafachuu qabna. Kaayyoon istaan amma taanee jirrutti wanta nurraa eegamu waan dhaggeeffachuu qabnu dhaggeeffachuu hin qabne addaan baafannee beekuun barbaachisaadha. Gurra keenyatti waan dhagamuun barbaachisaa miti. Cubbuu nuti ta'uu danda'a. Gurra keenya xureessuu hin qabnu waan gaarii hin taane. Sagalee waaqayyoo isa ulfaataa ta'e gurra keenya eebbisiisuu qabna malee. Kanaafiyyuu sirba dhaggeeffachaa, faarfannaas dhaggeeffachaa nan jiraadha rakkoo hin qabu. Murtiin kan kootedha waa'ee koof maaltu nama galche kan jedhu yoo jiraate murtiin nama isaati. Bishaanis kunooti, ibiddis kunooti kan barbaadanitti harka keessan kaa'e. Kanaafuu yaadni viidiyoo kana kaayyoon isaa garuu yaada keenya deebifnee qalbii keenya jijjiirrannee gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Wantoonni mammaatti ilaalaa turtan kun as keessa otoo of barbaanne hundi keenya as keessaa finna. Kanaafuu maal gochuu qabna ree? Gaabbii galuu qabna. Gara waaqayyootti deebi'uu qabna, boo'uu qabna. Kuni waan gaabbii itti galuun nurra jiraatudha. Gaabbii gallee waaqayyoon dhiifama gaafachuun barbaachisaadha. አባ ንስሐ ልገባ ነው። ንስሐ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ምን አርገህ ነው? ገመድ ሰርቄ ነው። አይዞህ ችግር የለውም። ገመድ ወድቆም ልታገኝ ትችላለህ። አይ ግን የሰረኩት ገመድ ጫፏ ላይ የሆነች በሬ ነገር አለችባት። አርግተን ነመቱ ሙጫቱ ሉባ በረደሜ ጋቢ ገሉፍ ጀናን አኮን ቀበለ ማል በለሽተናን ገመዳቴኝ ገመደ በሬ ኩፌ ሰርገቹ ደንዴሰናን አይ የመንነን አቴ ፊጤ ሽረቲ ሰንጋ ቀብዲ የደ ይላላ ከናፊ በለሽኔር የክኔር የከኬኛ በዲ ኬኛ ጋቢ ገሉን በርባችሳ በዲ ኬኛ የከኬኛ ዋቀየት ቦ በርባችሳ ፋሲጋን ዱፋ ጅራ ጾምኒ ጉዳን ሴና ጅራ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በዲ ኬኛ በለይሳ ኬኛ ፍጀቸ ከነንቲ ቀራኒ ወረ ኦል ፈኖረ ከነንቲ ኦሌ ኢገሳ ቁልቁሉ ደንገላስ ፎንሳ ቁልቁሉ ከነንቲ ኖፍኮት ከናፍ ኢሳ ያደቻ ጋቢ ገሉን ገረ ዋቀየት ዴቡን በርባችሳ ኩኒ ጅሬኛ ኬኛ ኬሰት ወንቶን ሆጀተማ ጅራ ወንቶን ነማማት ላለ ሄዱዳ ከነ ቆፈምት ሄዱ ሳኒቹ ዋና መቦችሱ ደንደው ዋና መገድሲሱ ደንደው ዋዬ ጩቡ ኬኛ ዳፍ ዋዬ በዲ ኬኛፍ ዋዬ በለይሳ ኬኛ ዳፍ ዋቀዮት ዴብኔ ቦውን በርባችሳ ማለት ይምማንን ኢፈ መጋፈቹ በርባችሳ yeroo itti boon yeroon kun yeroo itti dhiifama waaqayyoon gaafan badii keenya laaltee nutti murteessiin dhiifama nuuf godhi yaa waaqayyo nutti taraarame jennee gara waaqayyotti yommuu itti deebinu qalbii keenya yeroo itti jijjiirrannu. Kanaaf kiristaanota soomni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos soomni guddaan galaa jira waan ta'eef hundi keessaniyyuu badii keenya yaadannee yakka keenya yaadannee isa balleessine yaadannee yaada keenya cubbuu keenya irraa deebinee
waaqayyo dhiifama akka nu godhu jaarummaa isaadhaan baraamaa kana nurra dabarsee bara gaarii akka nu fiduuf jibba gidduu keenyaa balleessee jaalala isaa akka nu deebisuuf nama gaarii akka taanuuf galaa lubbuu keenyaa akka qopheeffannuuf boo'ichaan gaabbiidhaan gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Kottaa gara kiyyatti deebi'aa. Ammayyuu gadduudhaan soomuudhaan gadi jechuudhaan boo'ichaan gara kootti deebi'aa. Anis gara keessanitti nan deebi'aa. Uffannaa keessan hin tarsaasinaa, laphee keessan tarsaasaa, yaada keessan gara kootti deebi'aa jedhee macaafa Iyyoob raajicha boqonnaa 2:12 irratti akka dubbate yaada keenya qalbii keenya sassaabannee cubbuu keenya hunduma yaadannee lubatti himannee gaabbii gallee gara waaqayyootti deebinee qulqulloofne fooniif dhiiga isaadhaaf of qopheessinee fooniif dhiiga isaa fudhannee biyya lafaa irratti faarsitoota maqaa isaa samii irratti dhaaltota mootummaa isaa akka taanu waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Qophii keenya guyyaa irraa asuma irratti xumurra kutaa biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Chaanaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa sabskiraayib sheer laayik gochuudhaan hordofaa. Waaqayyo hunduma keessan faana ta'u. Wasbaat Lexaabeer.